Pastor baga nagaan dhuftanii. Baga nagaan nu eddan nagaan isiniif haa ta'u hunduma keessanii fi uftaan isin haa eebbisu eebbifamaa isiniin jechuun jaalladha. Egaa osoo karaa zuumii ta'e baay'ee gaarii ture, baay'ees mijataa ture. Haalli isaas gaarii ture. Haalli dhiyeessiittiin barnootatti dhiyeessinee barsiisuu dandeenyu karaa zuumii gaarii ture. Garuu waanuma jiruun itti fufuun dirqama ta'a. Gooftaan isin haa eebbisu eebbifamaan isiniin jedhaa. Har'a barumsa keenyaa yeroo darbee waa'ee bara dhumaa irratti kutaa jalqabaa irratti kutaawwan baraadha kan nu ilaalaa turre. Kutaawwan baraa ilaalaa turre. Kutaawwan baraa iddoo torbatti gargar qoqqoodnee ilaalle. Har'a Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 1 irraatii dubbisneeti tokko kaasnee erga dubbisnee booda sagalee kana kallattii hundumaan kan jirtan toora YouTube'dhaan, Facebook'dhaan, toora kanaanii Islaamii kanaan kan jirtan hundinuu sagalee kana gaafa dubbisnu caljennedhuma akka nama hololoo wayii dubbisuutti utuu hin taane dubbii jireenya qabu, sagalee jireenya qabu yeroon dubbisaa jiru kana natti dubbachaa jira sagalee Waaqayyoo jennee dubbisuu danda'u qabna. Gaafa sagalee Waaqayyoo dubbatamu sagalee Waaqayyoo kun jireenya kootti dubbachaa jira jennee amanuu qabna. Kanaafi asumaan adaraa kan isiniin jedhu gaafa sagalee Waaqayyoo dubbifamu amanaa dhaggeeffadhaan isiniin jechuu barbaada. Akkas jedha Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 1 kaasee kan jiru akkas jedhee dubbata. Yesus mana qulqullummaa keessaa ba'ee utuu adeemaa jiru bartoonni isaa ijaarsa mana qulqullummaa isatti argisiisuudhaaf dhufan. Inni garuu deebisee isaan kana hundumaa in argitu miti? Dhuguman isiniin jedha. Iddoo kanatti dhagaan tokkollee walirratti nafu in diigama malee isaaniin jedhe. Waa'ee dhagaati kan dubbachaa jiru. Iddoo kanatti dhagaan tokkollee walirratti nafu in diigama malee isaaniin jedhe. Lakkoofsa 3 akkuma Yesus gaara ejersaa gubbaa taa'een bartoonni isaa dhufanii kophaatti nutti himi guyyoom ta'a milikinni dhufa keetii kun milikitti dhufa keetii kan dhuma barichaas maalii jedhan bartoota kana yoona kanaatti haasofsiisaa jiru. Yesus immoo deebisee homtinuu akka isin wal dhaalchifnetti akeekkadhaa. Baay'een ani masiihiidha jechaa maqaa kootiin in dhufu namoota baay'ees in wal dhaalchisu. Lolaaf oduu lolaa dhaga'uuf jirtu. Lolaaf oduu lolaa dhaga'uuf jirtu. Akka naanetti ilaalladhaa. Kan akkasii kun ta'uun irra jira. Kun garuu ammallee dhuma isaa miti. Sabni saba irratti, mootummaan mootummaa irratti in ka'a. Beelli socho'i lafaa iddoo adda addaatti in ta'a. Wanti kun hundinuu garuu jalqaba ciniinsuuti. Ciniinsuun hin taane jechuudha. Jalqaba ciniinsuuti. Lafti socho'ee beelli ta'ee lolaa oduun lolaa dhaga'amee mootummaa irratti ka'ee sabni saba irratti ka'ee xuraa'ummaan iddoo qabatee mootummaa ta'ee dhaabbatee xuraa'ummaan mootummaa ta'ee dhaabbatee jallinni mootummaa ta'ee dhaabbatee hafuurri dukkanaa kun hundumtuu immoo jalqaba ciniinsuuti malee dhuma miti jedhe. Jalqaba ciniinsuuti malee dhuma miti jedhe. Warri sagalee kana dhaga'anii namoonni waa'ee ciniinsuu beekan baay'een isaanii dhugaa sagalee kanaa dafee galaa fedheetan abdii qaba yeroon dubbadhu. Warri kun hundumtuu jalqaba ciniinsu ta'e ciniinsuu miti jalqaba ciniinsuuti malee. Jalqaba ciniinsuuti. Lakkoofsi 9 akkas jedhee dubbata. Yemmus rakkinatti dabarsanii
isinin kennu isinin ajjeesu anaaf jettanii saba hundumaa biratti kan jibbamtan hin taatu. Yeroo sanatti namoonni baay'een in gufatu. Walii isaaniis dabarsanii wal kennu. Walis jibbu. Raajonni sobduun baay'een ka'u. Namoota baay'ee si wal dhaalchisu. Seera malee jiraachuun waan baay'atuuf. Seera malee jiraachuu waan baay'atuuf jaalalli namoota baay'ee qabbanaa'aa hin adeema jedha. Waaqayyos na eebbisu wangeela Maatiyos boqonnaa 24 tokko hanga 12tti dubbise amma darbee akka walii galaatti gaafa laallu wangeelli Maatiyos boqonnaa 24-25 waa'ee bara dhumaa kanarratti bara dhumaa keessatti maal akka ta'u akka qabu milikkitoota ta'an wantoota ta'anii sagalee waaqayyoo iddoo sanarratti bal'inaan dubbatee jira. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ofii isaatii guyyaa deebitee dhuftu nutti mii gaafa bartoonni jedhanii guyyaa deebi'ee dhufu itti himuu dhiiseeti wantoota yeroo dhufa isaatii ta'an itti hime. Yeroo dhufa isaatiitti wantoota ta'an itti hime. Mallattoo jechuudha. Namni tokko waa'ee bara dhumaa gaafa haasofnu fakkeenyaaf namni tokko gaafa dhukkubsatu dhukkubi qaama isaa keessaatii gaafa dhufee dhukkuba wayitiin tuqamu qaama isaa keessaa tuqamu yookaan nan dhagubuu jalqabaa yookaan mataa dhukkubuu jalqabaa yookaan nyaata lagachiisuu jalqabaa yookaan humna fuudhuu jalqabaa milikkita ta'e tokko sibtamii ta'e tokkotu dhaga'ama yookaan sibtamii ta'e tokko agarsiisa. Namni tokkoon dhukkubsate gaafa jennu. Barri dhumaallee yoggaa dhufu dhuma baraati kun jechuudhaaf sibtamoota adda addaa qaba barri. Milikkitoota adda addaatu mul'ata. Namoota beekanii namoota hin beekneen. Kan barateen kan hin baranne. Kallattii adda addaatiin biizinesii adda addaa keessaan waa'ee bara dhumaatiif mallattoo adda addaatu argama. Akka carraa ta'ee guyyaa waan tokko yaadaa ture. Zoomii irratti waan barannu kanaatii fi zoomii irratti screen share goonee namni ijaan akka arguuf fakkiiwwan viidiyoowwan fayyadamna jedhee yaadeen ture. Garuu haa ta'u malee baay'ee chaalenjiin isaa haayidha. Baay'ee chaalenjiin isaa haayidha. Hanga sooshaal miidiyaa namarraati ugguruutti geessisa. Ani sooshaal miidiyaa tokko na dhabsiiseera. Waggaa 2 fuula duraa almost waggaa 3 na fakkaata. Sooshaal miidiyaa na dhabsiiseera fooyerii guddaa kan qabu. Attaaksi gochuu danda'u. Amma yeroo ammaa kana mootummaan addunyaa kanaa yookaan immoo biyya lafaa kanaa bitee kan jiru mootummaa biyya lafaa kanaati. Mootummaan biyya lafaa kanaa ammoo biyya lafaa kanarra jirrutti teekinooloojii nuyi fayyadamnu kana waan barbaadan gochuu danda'u. An argeera oduu otoo hin taane an argeera. Lafa as buutee isaa dhabeera an sooshaal miidiyaa kiyya jechuudha. So kanaaf maal isiniin jechuun barbaada? Sababii kanaaf malee wantoota adda addaa bifa adda addaatiin agarsiisuu hin danda'ama. Warningis namatti kennisiisaa wantoota adda addaati sabii ta'ee fi isa isne bifa garaagaraatiin isinii mul'isuu dandeenya yeroo biraa jedhan abdii qaba. Yoo asirraa hin dadhabne garuu waa'ee bara dhumaa gaafa haasofnu milikkitoota adda addaatiin dhufa. Namoonni amma gaafa yeroo haasaa milikkitaan haasa'amu deebii milikkaa walii deebifamu walii galtee milikkitaan walii galamu min ችግር አለው ሲል rakkoo qaba rakkoo qaba. Yeroo baay'ee waldaa keessatti kan dhiibbaa fideef kiristaanotaaf kan miidhaa fide maal dhawettanii homaa miti jecha jedhamtu homaa miti kun homaa miti kun rakkoo hin qabu jechi jedhamu waldaadhaaf rakkina guddaadha. Kiristaanotaaf rakkina guddaadha. Kiristaanota biratti homaa miti wanti jedhamu hin jiru. Homaa miti wanti jedhamu hin jiru. Waan hundumaa biyyi lafaa gaafa hojjetu biyyi lafaa gaafa raawwatu fakkii tokko yoo kaase viidiyoo tokko yoo waraabe weedduu tokko yoo weeddise niwusii tokko yoo gadhiise biyyi lafaa with purposeidhaan gadhiisa. Callisee miti kan gadhiisu purposeidhaan gadhiisa. Yeroo darbisni kaasera dhiyaata milikkitoota adda addaa fakkeenyaaf dargaggeessi keenya waldaa keessa jirus amanaan keenyaaf Ayizaabii nama wal makaadha.
gooftaa dhumti meeqa akka qabu sumatu beeka malee kaasinaasaa keessaa wal makaadha. Wal makaadha. Maaf wal makaa isiniin jedhee faarfataadha kanatti jettu sirbituudha. Paasteriidha kanatti jettu sirbituudha. Lallabaadha kanatti jettu sirbituudha. Raajiidha kanatti jettu sirbituudha. Luba kanatti jettus this is my culture siin jedha. Idolatersii ta'ee dhumeera. Rakkoon qabu kuni waaqayyo mirga koo nan dhowweedha. Niwusii gaafa 12 ji'a 12ffaa kana niwusii gaafa 12 waa'ee Pope France gocha inni godhe keessaafi lallabaa wangeelaa fakkaate nama wangeela deeggaru fakkaate waa'ee wangeelaa dubbata Pope France waa'ee wangeelaa dubbata. Achi deebi'ee immoo maal jedha? Macaafi qulqulluun dhaloota si'anaan ilaallatu jedha. Macaafi qulqulluun nama harkarra jiru kuni dhaloota si'anaa ilaallatu jedha. Gaafa haasa'u maal goonu rennaan abdeetii ta'uu qaba. Dhaloota ammaa wajjin abdeetii ta'uu qaba jedha. Macaafa qulqulluun. Isaan maara deebi'a paaster. Isaan maara deebi'a namichi wanta inni jedhe. Okay. Niwusii keessatti Pope France yeroo baay'ee hojiin wangeelaa akka hojjetamutti dubbata, akka luba mana qulqullummaatti dubbata, akka paaphaasii tokkotti dubbata. Garuu maal jedhee macaafi qulqulluun oldiidha jedhe. Old styleidha. Abdeetii ta'uu qaba genereeshinii ammaa duukaa. Dhaloota ammaa hin ilaallatu. Kanaafiyyuu akka inni dhaloota ammaa giddu galeessa godhatutti irra deebinee hojjechuu qabna. Kanarraan kana dhaloota kanatti ba'aa goone irratti hin feenu akka nama dhalootaaf dhimmuutti jechuudha. Next gaafa 14 ta'u 14 or 15 natti fakkaata or 14 or 15 dhimma nagaa dhalootaaf nagaa biyyaa jedhee nagaa dhalootaaf nagaa biyyaa jedhee alaabaa warra geeyii wajjiniin alaabaa warra geeyii wajjiniin artificial intelligencein nagaa biyyaatiif nagaa dhalootaatiif sodaa qabaa jedhee dubbata gam tokkoon immoo alaabaa warra geeyii baaseeti nagaadhaaf dhaabbataa jedheeti alaabaa sana immoo baaseeti alaabaa sanaan immoo kabachiisa. Barri dhumaa kun jechuun hubachuun amma dadhabamutti waaqayyoo sagalee isaa qulqulluun sammuu keessa hin banu taanaan lubi eenyu akka ta'e adda baafachuu amma dadhabdutti, faarfataan eenyu akka ta'e adda baafachuu amma dadhabdutti, paasteriin eenyu akka ta'e adda baafachuu amma dadhabdutti, dhugaan qixa isheen jirtu amma sii galuu dadhabutti chaalenjii guddaa qaba waa'een dhuma bara. Egaa warra kan Kiristoosiif dhugaa dhuma baraa keessa jiru kan ibsu, dhugaa dhuma baraa keessa jiru kan barsiisu hafuura qulqulluudha. Gaafa sagalee kana dhaggeeffattan, gaafa dubbii waaqayyoo irraati waa'ee dhuma baraa bartanii karaa kamiyyuu haa dhufu, karaa teekinooloojii haa dhufu, karaa kamiin iyyuu haa dhufu. Kallattii hundumaan hafuurri qulqulluun dubbii isaa akka isinii ibsu, akka isin jabaattanii rileeshinii keessan jabeeffattan isin jajjabeessa. Waa'ee dhaloonni keenya ammaa wal makaadha sarara hin qabu isiniin jedhu. Mootummaan amma biyya kana bulchuu sarara diimaa hidhee jalqabe gaafa biyya bulchuu jalqabe sarara diimaa hidhe. Sararri diimaanii kiristiyaanota biyya lafaa gidduu jiraachuu qabatu. Amma garuu sararri diimaan hin jiru irra darbameera. Yoo dubbattee situ gowwaadha, faaraadha, muudiin hin galleef jedhamta. Dhugaa dubbattee faaraa jedhamta. Yoo dhugaa dubbatte nama muudiin hin galleef jedhamta. Istaayilii hin beeku, muudii hin beeku. Isin galee old istaayilii beeka malee katammaa hin beeku. Waan tokkoon isinitti hima. Namni dhugaan galeef bara kam keessatti barri irraan darbu. Bara kam keessatti nama dhugaa wajjin jiraatu barri hin dulloomsu. Nama dhugaa wajjin jiraatu barri dhufee expired hin godhu. Yeroo hundumaa updated namni dhugaa wajjin jiraatu. Miknyaatu በሰማያዊው ትእዛዝ በሰማያዊው ድምፅ ስለምመራ ሰገሌ ዋቀራን ዱቢ ዋቀራን
waan geggeeffamuuf namni dhugaa wajjin adeemu faaraa miti. Sitti fakkaachuu danda'a yeroodha. Kanaaf sabni keenya, uummanni keenya waan amma addunyaan kun qabattee jirtu kanaan miidhamaadha. Fakkeenyaaf namoota kanaan duraa yoon fudhadhee isin ilaalle Beyonce haa fudhannu, sirbituu Beyonce, artisti Beyonce haa fudhannu. Milikkitoota wantoonni kun. Artisti Beyonce yoo fudhannee Beyonceen kanaan dura biyya Itoophiyaa dhufteetti. Gaafa biyya Itoophiyaa dhuftee manni amantaa Ortodoksii taabota gadi baaftee simatte. Taabota gadi baaftee simatte. Bataskaana Goorgisii Piyaasaa jiru keessatti. Taabota gadi baaftee simatte. Gaafa simattu artistii beekamtuu adiitu dhufe sababii ta'eef. Dhugaatu dhufe miti. Adii dhufe. Yeroo hundumaa sammuun keenya garba adiitu yeroo hundumaa. Waan lolaan jedhu badaa hin amantu ati yoo adiin dhufee dubbate amanta. Sababni isaa garbummaan ati jala jirtu adii irratti gabroomtee jirta waan ta'eef. Adii waan jedhu kolonii akka nuyi kolonii jalatti taa'u jala nu gashaniiru. Manni amantaa tokko taabota gadi baafteeti simatti artistii sirbituu seexanaaf weeddiftu. Seexanaaf weeddiftu. Kaza gaafa dhufte maal goote? Milikkitoota barsiif. Istaayilii hidhatanii kan suuraa ittiin kaasan. Hundumti keessan xiinxalaa of ilaalaa. Warreen akka Viktiriidha jedhamee qubee kun agarsiifamu. Silkiin sii bilbila jedhamee kun kan agarsiifamu. Gaanfa reettii. Eegalee. Kanneen akkas akkasii kun fakkeenyaaf kanuma isinii kaasa. Woordiin jechoonni afaan keessanii dubbattan fakkeenyaaf lool. Fakkeenyaaf amma maqaa kiyyaa lolaadha. Lool jettee yoo afeete lool kan jedhu hiika biraa qaba. Lord of Lucifer isaan kanatti fayyadamu. Lool yoo jedhan Lord of Lucifer. Isa kana kan isaanii ittiin ergaa dabarfatan. Kanneen biroon jechoota hedduutu jiru. Amma jedhee amma hunda isaa itti dubbadhee ofumaatti callisnee warra abbashuu ta'a. Garuu haa ta'uuti malee yeroo itti aanu dabarfattee ergaa ishee dabarfattee manni amantaa irraa fudhattee isheen ergaa isheetti fixattee deemte. Gaafa sokkitu moo maaliin dhufanii ergama maaliin dhufame maliktiin yookaan ergaa maaliin dhufe gara biyya Itoophiyaa taphataa kubbaa miillaatiin ergaam gara biyya kanaa dhufe. Utuu taphataan kubbaa miillaa gara biyya kanaan dhufin taphataa kubbaa miillaa beekamaa gara biyya kanaan dhufin Bill Gateef look mesti Bill Gate yaada mesti Bill Gateefiti Addis Ababa Universitiin beekamtii kenna. Maal jechuudha? Doktara kabajaallaadhaa maal jechuudha? Look, Bill Gates jechuun bara 2015 miidiyaa dhuunfaa isaatii irratti ba'ee vaayirasii jabaa tokkotu addunyaa kanatti dhufaa jira. Vaayirasii kanaaf immoo nus fala qopheessinaa jirra. Maladhaa jedhee nama dubbatee inni dubbatee gaafa waggaa 5 kooroonaa biyyatti gadhiisan. Oomishtoota vaayirasii. Kaayyoon isaan kooroonaa biyyatti gadhiisan maaliin? Nama heddumminaan tokko sadaffaa addunyaa kanarraa fixuudhaaf tokko sadaffaa addunyaa kanarraa kan isaan fixuu barbaadan immoo uummata Afrikaa baay'inaan fixuu barbaadan. Waaqayyo akkasiin goone faallaa godheeti inni isaan gadhiisan gurraacha ajjeesuu dadhabee adii ajjeese. Faallaatti ta'e. Akkaataan isaan itti dhufan isinitti hima. Jarreen kun Bill Gates akkas ta'e. Isa booda taphataadhaan akkas ta'e. Isa booda yeroo darbe keessa Grand Pan dhufe. Grand Pan Naayijeeriyaadhaa dhufe. Grand Pan mucaanii namittiin taakkuu tokko taatu kuni maaliif akka deemu eenyu akka inni ta'e namni beeku jiru.
ergaa mataa isaatii dabarfachuu dhufe sammuu kee keessatti waan ta'e tokko kaa'uu dhufe mishineerota jarri kun akkuma biyyoonni Siwiidinii, Jarmanii, Ameerikaan kan andura mishineerota wangeelaa biyya keenyatti ergaa turte, mishineerota wangeelaa nutti ergaa turte, amma immoo dhaloonni ammaa kun immoo ergamtoota seexanaa as ergaa jiru. Mishineerota isaanii as ergaa jiru. Immoo harka duukaa rukunna. Isaan duukaa sirbina. Achirraa kaanee egaa maal goonu yoo naan jettanii sirbuun tokko immoo jirti. Doja Cat kan jedhamtu. Doja Cat kan jedhamtu. Doja Cat kun tootaalii hojii seexanaati isheen hojjettu. Rihanaa kan beekamtu, Rihanaan daansiidhaan kan beekamtu addunyaa kanarraati. Daansiidhaan kan beekamtu Michael Jacksonitti aante. Seexaan is my mother. Arma isheen hodhee guddadhe, arma seexanaan hodhee guddadhe ittee sirbiti. Namni keenya duukaa sirbu. Maa isa dhibe namni maa sirbite ittiin jedhu hin jiru waan ta'eef. Yoo jedhanis cubbuutti lakkaa'amu, cubbuun sirbii jedhameera waan ta'eef nama baay'ee biratti. Yaa cubbuu miti isiniin jedhu garuu it is the fruit of sin. Ija cubbuuti, firii cubbuuti. Idolaters, ejjummaadha. Waaqa tolfamaa waaqessuudha. Sirbuun waaqa tolfamaa waaqessuudha. Sirbuun waaqa tolfamaa waaqessuudha. Waaqayyo immoo akkas jedheera. Ana waaqayyo kee malee kan biraa hin waaqeffatin jedheera. Ana irratti kan biraa waaqeffatin jedheera. Sagalee waaqayyo immoo akkas jedha. No, nu immoo abbaa barbaanneef sagadaa oolla. Miila baarginee dhungachaa oolla. Beyoonseen maal gootu? Yeroo darbee tuurii Amerikaan tuurii jalqabde. Amerikaa keessatti tuurii jalqabde. Gaafa tuurii jalqabdu maal gootu? Tokko akka itti fannifaman shaakalsiiste. Anis isinii fannifameeraa itti uummataan. Farda adii farda gurraacha sama caafni jedhu yaabbattee achittiin baate. Ittiin mul'atte. Waan amma jedhu kan hundumaa piikchariin isin agarsiisan ture. Kana hundumaa maal jechuudha? Macaafa qulqulluu faalleessuudhaaf mormii yookaan antiikiraayistii ta'anii Kiristoosiin mormuudhaaf achi as ba'uu isaaniiti. Amma rafuu qabdaari'ati. Amma rafuu qabnaari'ni. Yeroon kun yeroo itti rafiidha. Waaqayyo yeroo nuyi itti rafnu nuu kenne miti jechuudha. Yeroo kana yeroo nuti itti dammaqu, yeroo nuti itti ka'uu qabnu nuu kenne. Amma egaa akkas. Mootonni yoo ilaaltan mootonni hundumtuu addunyaa kanarraa bittaa seexanaa sana jala galaniiru. Mootonni Afrikaas mootonni addunyaa kanaa guutummaan. Akkamitti yoo naan jettan waan seexanichi isaan ajaje qofa raawwatu isaaf isa qofa raawwatu. Isaan ala hojjechuu hin danda'an. Akkamitti yoo jettanii Joe Biden mootii Ameerikaati. Joe Biden gaafa filannoodhaaf wal mormiirra turan Donald Trump wajjiniin gaafa wal mormiirra turan weebsaayitii isaa irratti waan tokko jedhee maxxanfate. Joe Biden maal jedhee maxxanfate? Ani LGBT deeggaraa isaatis fandii kan godhu ana LGBTif mirga guutuu kennaa jedhe. Lesbiyaan, gay warra jedhaman jechuudha. Bisexual, transgender warra jedhaman. Isaan kanaaf mirga guutuun kennaa jedhe. Na filadhaa. Website isa still today. Biden website mootii Ameerikaa irra yoo dhattanii seentanii ilaaltan, website isaa irra yoo dhattanii ilaaltan, akka inni LGBT deeggaru barreeffatee kaawwatee jira. Barreeffatee kaawwatee jira. Barreeffatee kaawwatee jira. Lola Raashiyaa fi Yuukireen gidduu maaltu jira? Lola Raashiyaa fi Yuukireen gidduu. Ka'umsi samaa'in wantoota baay'ee isaa sirriitti kaasuudhaaf namoonni kana yaaduu danda'an jiraachuu danda'u. Kan yaaduu dandeenyu jiraachuu danda'a waan ta'eef simpilii isaan dubbadha. Dhiiga dhangalaasota achi gidduu jira. Lubbuu balleessota achi gidduu jira. Kun hundumtuu hojii seexanaati. Waraan lolaaf oduu lolaa. Biyya keenya keessatti immoo akka biyya Itoophiyaatti waa'ee lolaaf oduu lolaa namatti himuun hin barbaachisu. Itoophiyaawwitti waa'ee lolaa himuun hin barbaachisu. Waa'ee oduu lolaa himuun hin barbaachisu Itoophiyaawwitti.
nama biyya Itoophiyaa keessatti dhalatee guddatetti. Sababni isaa dhalannee dhuma lolatti dhalannee isuma dhalannee oduu lolaatti dhalanne. Still today oduun lolaa jira, lolli jira. Beelli jira, lolaadhaan lafti raafamuun jira, sochii lafaa jira. Wantooti garaagaraa mul'achaa jiru. Amma maaltu mul'achaa jira? Amma wantoonni baay'eensaa Macaafa Qulqulluurraa wangeela Maatiyos 24 kan sila dubbisaa oolle suni lola oduu lolaa kan jedhu raawwatameera inni gooftaan jedhe raawwatamee tokko sabi saba irratti hin kaa'e eeyyee ka'ee lama mootummaa irratti hin kaa'e eeyyee ka'ee arginee sadii Aatiin tan irratti abbaan ilma irratti hin kaa'e eeyyee ka'anii wal ajjeesanii morma kutanii arginee eeyyee ka'ee finne maal argaa jirra? Dhiirri dira fuudhuu dubartii fuudhuu. Namni saala jijjiirrachuu Waaqayyo akkasittiin na uumuunsaa sirrii miti jechuu. Waaqayyo akkasittiin na uumuunsaa sirrii miti. Ani mirga qabaa. Dogoggora na uume. Waaqayyo dogoggora na uume. Inni dogoggora na uume. Ani dhiira ta'uun qabuun ture dubartii ta'uun qabaa. Ani dubartii ta'uun qabuun ture dhiira ta'uun qabaa. Waaqayyoon mormuu. Mormitoota Kiristoos jechuun jarri kuni maalidhaa yoonaan jettan ammas ulfaataa nutti fakkaataami. Ulfaataa nutti fakkaata amma warri dhiirri dubartii ta'e dubartiin dhiira ta'e ulfaataa nutti fakkaataami. Eeyyee ulfaataadha hin bareetti hin beennu waan ta'eef garuu ammas jalqaba ciniinsuuti. Jalqaba ciniinsuuti. Ganaa inni caalu hin dhufa. Ganaa isa caalutu dhufa. Kanaafu biyya dhaqanii hin beeknerra biyya dhaqanii beekan wayya. Mitiiree biyya dhaqanii beekan haalli isaa nama rakkisu. Yookaan immoo biyya dhaqanii hin beekne odeeffannoo masaa yoo qabaattan gaafa dhaqxan isin hin rakkisu. Biyya dhaqxanii hin beekne odeeffannoo masaa dura yoo fixxan gaafa dhaqxan immoo isin hin rakkisu. Har'a dhaga'uun keenya waa'ee bara dhumaa barachuun guyyaa nuyi wantichi bira geenyu adaduma adadaan gaafa bira geenyu akka naasuun hin taane birrannaan akka hin taane namoonni baay'een naasuudhaan miidhamuu danda'u dadhabuu danda'u waan ta'eef kanaaf egaa akkaataa macaafa qulqulluutti gaafa adeemnu warra gadhaanii nama gadhoomsan kan jedhu warra gadhaanii nama gadhoomsan kan jedhu. Dhiira wajjin jiraatachuun gadhaa'ee kan gadhoomsu jechuudha. Dubartii wajjin jiraatachuun gadhooftee kan gadhoomsitu jechuudha. Bara kana keessa gaa maaltu ta'a? Sitti manii dhaga'uu diduun keeyyuu atu milikkita bara dhumaati. Fagoon wallaalinaa ofuma bira naannaa. Osoo baratuu jaamaa ta'uun kee milikkita bara dhumaa sirratti raawwachaa jiraachuu isaati. Osoo dhageessuu duudhaa ta'uun kee milikkiti bara dhumaa sirratti raawwachuu isaati. Wangeelli nu gidduu jira ragaadha. Ani hin dhageenyeen hin barbaachisu. Hin dandeessu hin dhageenye jechuun. Wangeelichi dhugaa nutti ba'a. Sagalichi dhugaa nutti ba'a. Wangeelichi dhugaa nutti ba'a. Wangeelichi nu gidduu jira waan ta'e. Afurri qulqulluun nu gidduu jiru. Afurri qulqulluun nu keessa buufate dhugaa nutti ba'a. Nurratti ragaa ba'a. Egaa namoonni yeroo baay'ee guyyaa hundumaa nan dubbadha. Yaa'u bal'inaan barumsa kana waan an barsiisuu fi waldaa iddoo hundumaatti cherchittis iddoo koraattis waan kana barsiisuuf namoonni yaaddoo isaanii dubbatu. Baay'ee bara dhumaa kana gaafa dubbatan shook ta'u bakka. Shook ta'u kiristaanota baay'ee faarfatan bakka. Ati faarfannaa isaanii baay'ee eebbifamtutu bakka hin hollatu bakka bara dhumaa kana gaafa dhaga'an. Hinna'u kiristaanota waggaa meeqa iddoo aarsaarra dhaabatetu naa waa'ee bara dhumaa gaafa dhaga'u. Kiristaanotaaf barri dhumaa yaaddoo utuu hin taane abdiidha. Seeqana warra irra dhuftanis jala muraanaa qabadha.
namni meeqa akka Facebook irra jiru hin beeku, Aleeksitu beeka. Garuu haa ta'u malee warri Facebook irra jirtanis warra asirra jirtanis naa dhaggeeffadhaa. Barri dhumaa warra Kiristoositti amananiif abdiidha malee, gammachuudha malee, yeroo gaddaaf yeroo boo'ichaa yeroo wawwaannaa miti. Sababni isaa isa har'a lallabaa jiru kana, isa har'a gooftaadha inni jechaa jiru kana, isa har'a karaadha dhugaadha inni jechaa jiru kana yeroon fuulaa fuula itti arguudha. Yeroon fuulaa fuulatti arguudha. Dhufaatiin manamaa nuuf gammachuudha. Kanaaf maranaataa jedha macaafa. Maranaataa jedhaa. Gurri kana dhaga'u hundumtuu, namni macaafa kana dubbisu hundumtuu maranaataa haa jedhu jedha macaafa. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 maranaataa haa jedhu jedha. Bara kana faarfannaa keenya keessa maranaataan hin jiru. Waaqayyo isaan eebbisu. Ijoolleen tokko yeroo darbe faarfattoota kwaayirii fellowshiippii Buraayyuuti moo maal naan jedhan akkas jechuun dhaga'ee anillee erga obboleessi keenya Amaanu'eel Sarbeessaa faarfateen faarfannicha bare Waaqayyo isaan eebbisu. Dargaggootuma sassaabee ergasiin gara oriijinaalii isaa dhaqee ilaale maranaataa jedhanii faarfatan. Ammas yana raajota maranaataa jedhanii dhageessu. Amma waa sassaabatanitti dhufuu isaan barbaadan waan ta'eef lalloota maranaataa hin dhageessu. Amma mana ijaarratanitti dhufuu isaan barbaadan waan ta'eef paasteroota maranaataa jedhanii argitu. Amma konkolaataa wayii geeddaratanitti amma biyya wayii ga'anitti dhufuu isaan barbaadan waan ta'eef apoostiloota luboota argitu. Amantoota argitu. Amma dorgommiin amantootaa, dorgommiin tajaajiltootaa, dorgommiin tajaajiltootaa, dorgommiin amantootaa, dorgommiin lubootaa, dorgommiin amantootaa hundumtuu amma tokko mana ijaarrachuu, lama konkolaataa geeddarachuu, sadi biyyoota alaa biyyoota adda addaa deemu, afur siyaasaan mataa ta'anii argamu, shanaffaan aangoo lammii isaanii aangoorra kaa'u. Lammii isaanii kan koo jedhan aangoo qabachiisu. Akkuma wangeela Maatiyos boqonnaa 24 tokko irraa kaafnee dubbifne kan. Yeroo deebitee dhuftutti jedhanii bartoonni, yeroo deebitee dhuftutti mootummaa Yerusaalem deebiftaa jedhan. No, waa'ee mootummaa Yerusaalem miti. Amma kan isin barbaachisu hafuura qulqulluudha. Deebi'een dhufa. Hafuura qulqulluutu isin barbaachisa. Deebi'een dhufa waan ta'eef. Dhageessanii mee namoonni as keessa jirtanii maranaataa jedha. Warri dubbachuu dandeessan dubbadhaa, warri barreessuu dandeessan barreessaa. Maranaataa. Har'umallee dubbadhaa. Bor hin dandeessanii. Har'umallee dubbadhaa. Sagantaa itti hin dandeessan yoo isin akkasitti kan isin lolu jiraachuu danda'a. Isinis immoo isinitti toluu dhiisuu danda'a. Maranaataa jedha. Mee maranaataan gara qe'ee keenyaatti adeemu lallaba keenya keessaa jiraatu maranaataa jechuun jiranan. Faarfannaa keenya keessa maranaataa jechuun haa jiraatu. Maali joo? Maa waa'ee dadhabbii, waa'ee makiinaa, waa'ee qorqorroo, waa'ee dhagaa maa ta'a? Bartoonni wangeela Maatiyos boqonnaa 24 gaafa dubbiftanii bartoonni dhagaarra kaa'ametti agarsiisuu dhaqu. Dhagaarra kaa'ametti agarsiisudha. Akkas jedha Yesuus. Dhagaan dhagaarratti hafu tokko iyyuu hin jiru. Dhageessanii? Dhagaarratti hafu tokko jiru jechuun mootiin ani jabaadha jedhu tokko iyyuu dhaabatee kan hafu hin jiru. Jabaan ani jabaadha jedhu tokko dhaabatee kan hafu hin jiru. Biyya ani jabda jettu dhaabattee haftu hin jirtu. Beekaan ani jabaadha jedhu dhaabatee hafu hin jiru. Hundumtuu in xumurama, guyyaa isaatti in diigama. Yaa baqaal. Yaa baqaan inni kan nu jennu hin raawwatamu, hin xumuramu. Birtaataችን yaa baqaan, fukkaraችን yaa baqaan, ዝለላችን yaa baqaan, ጭፈራችን yaa baqaan. ኢየሱስ ይመጣል። Egaa barammaa kana keessa dubartiin addana keessa jirtu na dhaggeeffadhu. Dhalaan addana keessa jirtan jechuu barbaadeetan. Dhalaan addana keessa jirtan hundumtuu na dhaggeeffadha. Dhiirri addana keessa jiru hundumtuu na dhaggeeffatu. Yesuus Kiristoos isatti amante eenyu akka inni ta'e bareechi beek. Inni qulqullummaattis deddeebi.
Inni qulqulluudha. Homti akkasii wallaalchifne. Lakkoofsa 4 irraa maal jedha? Maatiyos 24 lakkoofsa 4 maal beektu? Yesuus immoo deebisee homtinuu jedha. Homtinuu akka isin wallaalchifnetti akeekkadha. Homtinuu akka isin wallaalchifnetti akeekkadha. Ani beekaadha dee akkasii wallaalchifne. Teknooloojiidha dee akkasii wallaalchifne. Qabeenya jedhee akkasii wallaalchifne. Kun daldala jedhee akkasii wallaalchifne. Kun barumsa jedhee akkasii wallaalchifne. Kun silxaana jedhee akkasii wallaalchifne. Kun waaqeffannaa haaraadha jedhee akkasii wallaalchifne. No new Jesus. No new Holy Spirit. No new church. No new eternal life. Isuma Yesus nutti me sana kan jiru jireenyi bara bara isuma Yesus nutti me. Waldaa isuma Yesus nutti me. Afurri qulqulluun isuma Yesus nutti me. Waaqeffannaan isuma Yesus nutti me. Istaayilii gochuuf rakkataa waaqeffannaa keessanitti. Muudiin qabu hin jedhinaa. Waa'ee muudii waaqeffannaa keessan galchinaa. Muudiin qabu waaqeffannaan kun hin jedhinaa. Muudiin qabu faarfannaan kun hin jedhinaa. Amma faarfannaa Rabbiif jedhaati. Dhugaa isinitti faarfattoonni addana keessa jirtan ofiima keessanitti dhugaa bahuu dandeessu mire. Faarfattoonni as keessan dhugaa bahuu dandeessu ofiima keessanitti. Amma tu keyboardiin hin jiru ta'ee waldaa keessa hin faarfattu. Waaqayyoof jedhaati. Hin faarfattu. Nama meeqatu faarfata yoo meeshaan koshkosh hin jiru ta'e. Nama meeqa faarfata. Deebisaa ofuma keessanii deebisaa. Ishi warri amantoonni maayikiin hin jiru yoo ta'e, ispiikeriin gurra keessanii raawwadee iyyuu hin jiru yoo ta'e, dhuguma waldaan nattu. Waldaa ispiikeriin hin jirre dhaqaa jirtu ammasiin. Waldaa kiiboordiin hin jirre dhaqaa jirtu ammasiin. Kan isin keessaa jiru jaalala Kiristoos immoo jaalala kiiboordiiti. Laaltaniittu jaalalicha. Eenyuun dhagaa jirtu kosh waan jedhu kana dhagaa jirtamoo gooftaa dhagaa jirta. Namni baay'een irgixanyaadha. Alex dhugaadha kun irgixanyaadhaan ila namni baay'ee waldaa dhaqee waan faarfataan sun jedhu iyyuu sirriitti hunda isaan dhaga'u. Akkoshima meeshaa waa dhaga'ee sana oolee gala. Dhugaa immoo kun. Kanaafidha ameeniin namaa kan inni fuul istooppii hin qabne. Ameeniin namaa fuul istooppii hin qabu yeroo baay'ee lafatti ameen jedhanis hin beekan. Sababni isaa waan dhaga'an jira wacatu dhaga'aru malee. Dubbatamee eessatti akka xumurame hin beekan. Dhaloota Ifreemiin ta'edha. Ifreem jedhama caafi qulqulluun. Ifreem qilleensadha. Qilleensadha. Ifreem qilleensadha. Garuma irratti fiigaa oola. Ifreem qilleensadha. Caafata keedha. Ifreemedha qilleensadha. Qilleensan taanu kotta haa dhaabbannu Yesuus nufa. Haa dhaabbannu hin mul'ata Kiristoos. Haa dhaabbannu amma baramma kanan tajaajile baramma kana waldaa keessa ture warri keenya waldaa ijaaranii warri keenya akka godhanii mishineerii akkasiiti teoloojii digirii akkasiin qaba maastersii akkasiin qaba PhD akkasiin qaba Yesuus gaafa dhufu. This is underline word. Yesuus gaafa dhufu. PhD meeqa hojjettee digirii meeqa qabdaa teoloojii meeqa barattee waldaa meeqa hundeessitee ati madirakii meeqa irraa konfiraansii tajaajiltee siin hin jedhu. Gaaffii kana hin argattu. Hin argattu. Nama ija barbaaduuf baalli deebiin ta'u waan ta'eef. Nama ija barbaaduuf baalli deebiin ta'u. Jetti kana sirriitti naa qabadhaa. Nama ija barbaaduuf baalli deebiin ta'u. Nama ija barbaaduuf baalli deebiin ta'u. Baalli deebiin ta'u. Kan barbaadamu ija waan ta'eef. Barsiisaan true or false jedhee true false keessaatiin deebiftu taate yookaan biirattee irratti barreessa taanaan deebii ta'uu hin danda'u. Waan hin gaafatamin deebisaa.
waaqayyo nu dhaabin dhaabachaa, sirba waaqayyo nu yamin sirbaa, jireenya waaqayyo nu yamin jiraachaa, addunyaa waaqayyotti nu barbaanne keessa jirra. Warra amma social media irra jirtan ammuma akka sagalee kana dhageessan akkasin qalbii keessan geeddarattan isin barbaade isin gaafadha. Adarran isin gaafadha. Jaalala Kiristoosin adaraa isin gaafadha. Jaalala Kiristoosin adaraa isin gaafadha. Dhiiga Kiristoosin 2023 dura dhangala'e rasoodha. Dhiiga araaraati. Dhiiga badiisa kee nama deebisu, dhiiga du'a keessa nama deebisudha. Har'as dhiigni sun hojjeta. Har'as dhiigni sun hojjeta. Har'as humni du'ee du'aa ka'u Yesuusin hojjeta. Har'as hafuurri qulqulluun humna qaba. Sideeffatu. Wantoonni nurratti argaman uffata ilaallee uffachuu. Amma kana booda milikkitoota ta'an isinitti yerootti aanuu isa xumurraa sababii ta'eef. Kutaatti aanuun hin xumuraa waan ta'eef. Amma ishee kana waan xiqqoo tokko gurra isin buusee adeemu. Namoonni baay'een jaakeettii tokko qabdu. Jaakeettii tokko qabdu. Jaakeettii keessan gararraa alaabaa, dugda jaakeettii keessan irraa alaabaa Ameerikaatu jira. Alaabaan Ameerikaa kuni halluu isaa argitan malee garuu alaabaa miti wantichi. Alaabaa sanatu akkasittiin reektaangiliidhaan ta'ee miti uffaticharra kan jiru. Jaakeettii jiinsii wayiidha. Inni kaan immoo shamaa wayii irras jira. Simbira wayiitu jira. Simbira doolaarii isaanii irra jiru. Simbira doolaarii warra Ameerikaa irra jiru tokko. Koochoon simbirichaa alaabaa Ameerikaatiin hojjetamee jira. Koochoon simbira sana. Sirriitti nama jaakeettii akkasii qabuu fi ofii keessanii warri manaa qabdan immoo ammatuun dubbadhuu gaggalagalchaa dhala dugda isaa. Jaakeettii keessan kana simbira sana qoma isaarraa araat maazanii wayiitu jira. Qoma qixxa qoma simbira sanaa araat maazanii wayii jira. Amma maal ta'e addunyaan karaa biitkoyinii kaashlesii taatee maallaqa tokkoon hoogganamuudhaaf deemaa jirti. Biitkoyiniin tokkichi doolaarii Ameerikaa 35,000 ta'aa jira amma. Already har'an ilaallee 36,000 yookaan gadi immoo 34 ta'uu danda'a. Waggaa 3 fuula dura gaafa waa'ee bara dhumaa barsiisu biitkoyiniin waggaa 4 fuula dura gaafa waa'ee bara dhumaa barsiisu biitkoyiniin doolaarii Ameerikaa biitkoyiniin tokkichi doolaarii Ameerikaa 7,000 gidduu geeddara ture. Amma garuu waggaa 4 gidduutti 35,000 galee jira. Waan tokkoon isinitti muuf deemaa jira gaa. Kaashiin maal ta'aa jira? Biyyuma keenyatti siistemaan nuyi iyyuu kaashilesii ta'aniirra miniree baay'een keenya akkatti kaashiin baannu amma birriin qabnu marka keessa. Bilbiluma keenya qabannee jirra teelee birrii nuun jedhanii bakka teelee birriidhaan waan hundumtu achi keessa jira. Boba'aa isaan kaffalannaa, buddeen isaan kaffalannaa. Baka any payment, any financial transaction without cash. Tuttuqaa maallaqaa malee hojjechaa jiru. Isuma kana ammayyeessuuf amma immoo baankiitti daddabarsuu nuun barbaachisu. Baankiidha kun barbaachisu onlaayinii dhumadha wanti hundumtuu jedhamee amma biitkoyiniin immoo onlaayinii irraa miiliyoona 60 qabaatta, miiliyoona 100 qabaatta. Garuu mana qabdu. Galala kana yoo mana yaalaa dhatte garuu waan kaffalattu hin qabdu. Biitkoyinii irraa garuu miiliyoona 50 qabaa, miiliyoona 20 qabaa. Har'a galgala kana yoo dhukkubsattee hospitaala geesse garuu waan ittiin mana yaalaatti kaffalattu hin qabdu. Garuu miiliyoonera biitkoyinii irraa. Amma maal gochaa jira jechuudha. Maal gochaa jechuudha. Gara tokkotti fidaa jira. One world, one government isa jedhamu sana jechuudha. One world, one government, one religion isa jedhamu sanatti nu fidaa jiru jechuudha. Nu sassabaa jiru gara sanatti. Amma kaashiin akkas ta'aa jira. Kan barbaadeen. New world order. Yookaan immoo deemsi addunyaa haaraa sun akka inni raawwachaa jiru akkasiin beektaniin barbaada.
akkasirraa beektan hin bara. Simbira kana qoma isaarraa inni jiru sun maallaqarra jira. Isinitti meera maallaqarra jira. Qoma simbira sanarratti maaltu barreeffama maallaqa isaa haaraa Amerikaanonni qopheeffatan irratti lakkoofsa 10tu jira. Lakkoofsa 10. Qoma isaarra lakkoofsa 10tu jira. Qoma bineensicha qoma allaattii sanarra jechuudha. Lakkoofsa 10tu jira. Maal jechuudha? Macaafa qulqulluu keenya mul'ata Yohaannis keessatti yoo daftanii dhuftan yoo yeroo qabaattan kutaa isa dhumaarratti luqqisiisaa isiniin kennaa inni laalla walii wajjin barumsa isa dhumaati kutaa sattaanu keessatti torbanarraa yoo Waaqayyo jedhe jechuudha. Garuu bineensa kanaa lakkoofsi 10 irratti barreessu allaattii kana jechuun macaafi qulqulluun mul'ata Yohaannis keessatti mootonni kurnan walii galanii aangoo isaanii bineensichaaf dabarsanii in kennu isa jedhamu dhugaaba. Aangoo isaanii dabarsanii bineensichaaf in kennu isa jedhamu. Amma no boundary jedhamaa jira. Daangaan hin jiru jedhamaa jira. No cash, no boundary jedhamaa jira. Daangaan qabu biyyi daangaan qabu kaashiin hin jiru. Kaashi liyyunnatiin hin jiru. Paaspoortiin garaagaraa hin jiru. Paaspoortiin tokko ta'a. Amma kan Afrikaa mijeessanii irratti fakkaata ganaa dhufanii nutti baasu Afrikaa andinnati yeroo darbe torbanoota 3 fuula dura dhiyaatanii torbanoota 2 duraatti fakkaata torban 2 dura wal ga'anii kan igaadi jechuudha. Wal ga'anii Meeksikootti wal ga'anii waan mari'atanii saamatti cuqqaalanii deeman maal akka isaan jedhan hin beeknu dhufuu isaanii argine malee riizaaltii isaa namichi keenyas nutti hin himne. Ossaamatti hafe waa isaaniiru garuu haa godhaniiru. Ganaa dhageenya gaa. Maal walii galamaa jira Afrikaan jedhamuun hin hafu. Kazaas adaduma adadaan paaspoortii addunyaa tokkotti deebisa. Mootummaa biyyaa kaaseeti maal godhaa mootummaa biyyootaa kaasee kantiibaadhaan bulama. Aangoon inni dhumaa kantiibaa ta'a. Kantiibaa irraatii gara bineensichaatti deema jechuudha. It is New World Order strategy. Strategy New World Order. Kanaaf addunyaa haarawaa keessatti xinniqqaaqeetu barbaadama. Xinniqqaaqee barbaadama. Of eeggannaa barbaadama. Warri kan Kiristoos taatan maranaata jedha. Jabaadhaa. Yesuus Kiristoosiin jabeessaa qabadhaa. Qilleensi isin hin gowwomsin. Homtinuu isin hin wallaalchisin. Yesuus Kiristoos hin dhufa. Kaleessas har'as gooftaa inni ta'e boris hin dhufa. Kanaaf akkas jedhee dubbata. Maatiyoos 24:13 dubbiseetan xumura. 13 kaasee dubbiseen xumura. Namni hamma dhumaatti jabaatee dhaabatu garuu hin fayya. Saba hundumaatti akka dhugaa ba'uuf wangeelli mootummaa kun guutummaa biyya lafaatti lallabama. Kana booddees dhumni hin dhufa. Dhumni hin dhufa. Kana booddees dhumni hin dhufa. Erga lallabame Yesuus Kiristoos kaleessas har'as bara baraan gooftaadha. Inni deebi'ee hin dhufa. Eebbifamaa gooftaan koo isin haa eebbisu.